Hello, akkam nagaadha? Jirtaa? Gammachuudha miti? Ani kana sii dawwalaa jiru qophii qormaata jaalalaatirraan sii dawwalaa jira. Namas jaalatu na bukkeetti argama. Ayyamamaa dhagaa fi xiqqoo si gaafadha. Nama jaalattati gama keetiin ni qabdaa? Ishi maqaa ishii naa dhahi. Qophii jaalalaatirraan sii dawwalaa jira qormaata jaalalaa sagantaa. Maqaa ishii normaalii natti himi filees. Okay, jaalala qabduufillee akka ibsituu barbaadde ibsiif. Okay, dubbisi na biratti argamtini. Hanna. 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 Hello. Oh, Gamara, jirta? Oh, Jirta. Naguma sin jaaladha. Sin jaaladha baay'eenis. Inde maaltu si boochisa bareeddu? Maaltu si boochisa? Hai. Ni boo'aa jirti jaalala keetii jechuudha rabbi. Maaltu si boochisa haani? Dubbisi hin boo'utti jirti har'a gagga'i. Sitti meera bar qormaata jaalalaa irratti sii dabalu jiraani. Kanaaf siin jaalalaati qabduuf ibsitee fi jennaan miira keessa galtee boo'u jirti sossobiin. Bakka ishii karaa kee anshiitti si daawwaltu bakka. Bareeddu maal ta'a dhuguma bohaarta madaa'anni maal ta'a? Walirraa fagaanne xiqqoo. Hai walirraa fagaata maal si boochisa ree amma kanaas walitti deebi'a inshaallah. Jaaladde. Rabbi walitti sinaa deebisu wallahi rabbi walitti sinaa jaalatu. Jaalalaa akkana. Ameen. Ishee bakka turte gaarii. Okay. Waliif jiraadha wallahi. Okay, kana. Galatooma guddaa. Warri lakkoofsa sheekatti argattanii isin hin galcha erganni jedhaati. Seenaa. Asin iyyuu nani mashii garuu argee jira keessan. No, asin yamamuun afeera guys. Anillee bilbileera. Guys, warra fooloo namaa amma baay'ina keessa nama fooloo namaa qabne hin galchuani. Nama ergadhe jetta fooloon qabdannarra. Maaliif an siniif haxaara jiru? Fooloon goonu kana narra dabartanii teessan nan du'e malee. Sin hin galchu nafa laawwan hundumtu. Ergeen jira seenaan isheekatti akkaawuntii sooretti kan jedhu. Shee kana argite? Duubaa hin daawwalta miti? Sheeka wal keessa dadhaa'e boo sheekni wal keessa dadhaa'aa jira boo eenyu mucaa sana waamaa boo. Ergeera. Maa wal keessa dadhaa'u tasii maqaa isaanii akkaawuntii wajjin hin jiru naa ergiin sin jedhe maqaa isaanii kanaa asirra jirurra. Tan jaarsa isaanii dhiisi. Sooretti jedhe. Okay. Intina ergine. Saudiin hin dawwalamu okay? Saudiin hin jiru. Seenaa. Saudiin jedha Duubaa hin jiru. Saudii fi Itoophiyaa qofa. Seenaa. Kaobseetii fi kameeroonii si ergean. Kami amma walii isaatu hin beeku. Nabsee eenyu kam akka ta'e. Kaobsee kan gubbaati kan maqaa Kankoo 92 dhumni isaa. Yaa. Yemmuu 72. Yaa. Kanarra utoo maqaa isaanii wajjin. Illee ergee jira sheeka kiyyaa kirrisaa jaatama. Rakkoo guddaan hin fidnu kun asirratti. Bifooleen maqaa isaanii asirraa akkaawuntii isaanii Okay. wajjin. Giiftii yoo jedhe giiftii maa walii si ergaa? Yaa. Akkasii ergaa dhalaa koobsa maqaa keessan waliin. Ergee jiraanii kiyyaa kaa'antuma kiyyaa waliin ergee. Okay. Dhumsaa jaatama kiyya. Koodii biraa dhiisa warra lakkoofsa sana argitan immoo koodii ittiin barreessinaa lakkoofsa isaa bicha barreessaa okay? Duwwaa sagal jedhaatuma jalqabaa. Okay. Bareeddu maqaa sanaatti Meeroon. George. George. Okay. Maqaan kee hoo? Ilfuu. Azalan jiru amma? No, social media TikTok kan fayyadamu. Okay. Jaalallee maaliif akka nama barbaadde yaane? Shakkii irraa qabda moo? Of course. Amma ni si jaalatu baruu barbaadde. Shakkiilee nan qabarra agama kana jaalatu baruu barbaade. Okay. Ilfuu maquma keeti. Maqaa biraan qabdu. Hin qabu lakke. Meeshaa irra hin dubbiste osoo waamitu osoo waamu baates. Nan dubbisaan rakkoo hin qabu. Ayyee wayiitti galadha. Guys, taap godha taap iskiriinii bilbila keessanii koppi linkii godha nama koppi linkii godha hin galcha lakkoofsa bichaamti. Nama koppi linkii godha. Hello?
Hello? Naguma akkam? Hin dhaga'amu? Joorjii? Joorjiidhaan jedheeti. Naguma akkam jirta? Okay, baga nagaa taate. Ani kan si dawalaa jiru qormaata jaalalaatirraan si dawalaa jira. Nama si jaalatutu na bukkeetti argama. Yoo ajjabamaa taate gaaffii xiqqoo si gaafadha. Yoo ajjabamaa taate gaaffii xiqqoo si gaafadha. Hin dhageessu? Sagantaa qormaata jaalalaatirraan si dawalaa jira. Sagantaa qormaata jaalalaatirraan si dawalaa jira maal taate hin dhageessu? Nama si jaalatu nama maddiitti argama. Gaaffii yoo ajjabamaa taate gaaffii xiqqoo si gaafadha. Akka kana guutuu dadhabee rabbi sodaadhu. Wayini seena. Meeroon akka kana guutuu dadhabee deebisee waliin jedhe lafatti lafa lafaatu. Bareedduu koo jabeessi. Wallaan dadhabee akka kana guutuu lafa lafaatu naan jedha ammallee seena salaalee wayini. Wayini. Guys, copy linki godha. Warri follow narraan qabne follow na taasisaa deema. Warri follow narraan qabne follow. Lakkoofsaa jalatti warra barreessu bilookii sheek. Hello? George dha miti? Ani kanan si dawwalaa jiru sagantaa qormaata jaalalaatirraan si dawwalaa jira. Nama si jaalatu ture na bukkeetti argama. Yoo ajjabamaa taate gaaffii xiqqoo si gaafadhaan sin jedhe. Nama si jaalatu nama maddiitti argama waan ta'eef ati gama keetiin nama jaalattu hin qabdaa? Ansitti mee bar qormaata jaalalaarraan si dawwalu jira. Yaa. Maqaa ishee natti. Maqaa nama jaalattu natti himi. Maqaa nama jaalattu? Fakkeenya jechuudha nama jaalatu jiraachuu danda'a namni jiraachuu danda'a. Kan nama jaalattu qofa natti himta kan itti siqtu osoo hin taane kan nama jaalattu natti himi waliin sin agganaa nyaana bira jirti waan ta'eef hin dubbista macarrashaarra. Bira jirti? Na bira jirti maqaa ishee akka maqaa ishee dhooftuu fi akka jaalala ishee ibsituuf waan barbaadduuf jecha maqaa ishee abaluu jedhiitii san booda jaalala qabduuf ibsiiti wal dubbistan. Fiqireenyaa keeti na bira jirti waan taateef maqaa fiqireenyaa keeti natti himtaa jechuudha. Gwaddinyaa miti jaalallee kee. Mattuu jedhamti. Mattaawwas jedhamti. Maqaa normaal ishiiti? Ani kanaan siin beeku maqaa addaatti qabaachuu dandeessi hin beeku. Okay, dhalattuu eessatti? Dhalattuu eessatti? Dhalattuu kara dirree. Okay. Meeroon ati dirreedha? Okay, George umurii gaarii isin waliin taa'adha. Qoy dhageenya eloo dhiin na bira jirti eenyu akka taate hin beeku ani eloo dhiin. Dubbisiin. Eloo dhiin. Eloo. Galatoonni tolee bakka waan jedhu qabu seenaa galatoonni tolee. Dubbisiirree dhageenya inni maal qabu. Seenaan na kirkirsaa jira bannaati bakka. Anna bira jirtu maqaan ishee Elfuudha galatoomii ishuma waliin itti fufiisin jechaa jirti. Yeeshi. Meeroon taragaagga ishii miira keessa baatee akka kanatti miti laa durayyuunni baay'ee honnochaa ture waan ta'eef walii shakkee gwaddinyaatti yemmuu baay'een qaba nama naasofsiisu dee tarii siinatti himuu danda'a taate. Kanaaf taragaagga miira keessaa ba'e lubbu. Miira keessaa ba'e. Seenu. Dhiirri yoo deeme dhiiratu dhufa ati eenyu akka taate ofitti agarsiisu hojjedhuuti ofirratti hojjedhuuti okee nama san caalee argame. Dubartiidha waan taateef dubartii yoomiyyuu barbaadamtuudha baay'ee wayi. Okay, galatoonni. Kan ofitti miitii ofitti amansiisitii of ta'ii jiraadhu dhugaa rabbiin sitti hima. Dhiirri yoo deeme dhiiratu dhufa okee. Boolla haliitu waan hin eegneef jechuun yaa. Abshir dhugaa rabbi tasuma miira keessan galeen nafsi hin jedhu. Namni akkanaa sirna jireenya siif hin ta'u waan ta'eef kala kan deemu jireenya kee gara fuulduraa of danda'ee jiraadhu. Okay, galatooma hundi keessaan ishee itti fufi bareedduu koo akkatti keessaa nu babaasi. Si'oola keessaa. Galatooma ishee ati dhalattuu eessatti jira? Inni dhalattuu dirree naan jedhe. Ani bishooftuudha. Eenyu naan jedhe si maqaa ishee maqaan talaa? Mastuu jedhe. Rikardi godhee already nani ergaa fi hin keessa. Rikardi godhamee jira meeshiin gochuu fi dandeessa. Meeshiin godhaa fi rikardi godhaa warra godhes nama san meeshiin jalatti gochuu dandeessa akka sagalee isaa dhaggeeffatu. Dakki ani nani ergaa fi rikardi godheera waan ta'eef bakka galatoom ishee iddoo sin jalaan qabu. Ishi galatarraa fi bareedu. Okay. Namni biraa miira keessa ba'e ishee.
yaa Isaanii namni Seenaa biraa sheekatti ergattanii karaa keessaa ijoollee wantoota akkanarra dhufu kanneen jajjabeessi jechuun jechoota gaarii kennii fi yaa dhiirri akka waliin miidhagu. dheerumatu dhufa miira keessa galuun nan barbaachisu by the way. Yaa beekuun murteessaadha. Osoo Yaa beekuu obbaranii baattee jiraachuun deemtee murteessaadha. hedduu miidhamtaa garuu sa'a kana beektee kan qajeelfattullee yoo ta'e kan irraa dhaabbattullee yoo ta'e sa'a kana beekuun kan kee gaariidha. Miira keessa seenteeti waan biraan ta'een ishee soo jechoota gaarii dabarsiifi. Yaa dhugaa feetu miira keessa galuun nan barbaachisu of amansiistanii jiraachuudha dhugaa rabbii. Baruun keessan waan guddaadha silaa ganaa kana booda sin sobeessi waliin jiraate kana caala miidhamtan. Silazii amma sa'aatii dhiyoo keessatti baga bartanii of keessaa baastanii jireenya keessan haaraa jalqabu. Eenyumani ofittam of amansiisaa. Nama san caaltanii argamuu godhaa qabaa dhugaa rabbiin sinitti. Silumaan ta'u waa'ee namni akkana. Okay, kan eenyuti na bira ga'e? ergee jira. Kaasuuti. Maqaan isaanii wajjin barreessi ishee Kamaaluu wal jala naalaadhaa jirta rabbeedhiti. Maqaa olii barreeffadha. Ergeeraa bar maqaa olii. Kana wajjin maqaa warra Obsi illee si ergeera. erga wajjin maqaa isaanii argitaa miti miseejii isaanii. Isaanuma waliin na argita bakka. Ayyee kunoo. Kayoomii Akkanatti wajji isaanii hin beeku ani asirratti lakkoofsa akka himuun barbaadne. kayoomii si ergaa. Ambassuu kan jedhu eenyuti? Kan jaalalleen ambassuu. Kan jaalalleen ambassuu kan eenyuti? Kiyya obsee. Guys, tap godha, copy link share godha. Warri follow narraan qabne follow. Follow malee isin hin galchu. Maqaa sanatti hin jedha, maqaa kee. Kiyya abbabuudha. Kan ittiin dhabamu. Abbabuu. Dhalattuu eessaati? Ani arsiidha. Okay. Jaalallee kee kan qoruu barbaadde fi shakkii ta'eetu moo akkasii jaalatu ilaaluudhaaf? Akkana jaalatu baruudhaaf malee shakku ani. Miidiyaan fayyadama laayibii azzalan jala hin jiru amma? Fayyadamu. Ambassaadha miti maqaan isaa? Ambasuu taaddu. Ambassuu. Ishii mo'itii qaba. Dhumarra hin dubbista, okay? Si waames si waamu baates dhageesse? Hello. Ambassuudha miti? Ambassuudha? Akkam nagaadha? Jara galata rabbee. Ani kanas si dawwalaa jiru sagantaa qormaata jaalalaatirraan si dawwalaa jira. Kan na bukkeetti argamu. Kan si dawwalaa jiru sagantaa qormaata jaalalaatirraan si dawwalaa jira. Namni na bukkeetti argamaa jira kan namni si jaalatu wayii. Gaaffii xiqqoo si gaafadha ayyamamaa yoo taate. Sagantaa qormaata jaalalaatirraan si dawwalaa jiraan. Namni si jaalatu na bukkeetti argama. Gaaffii ayyamamaa taate gaaffii xiqqoo si gaafadheen nama sanaan wal dubbista macarashaa. Beektuu waan akkasii? Sagantaa keenya hin hordofta sagantaa keenya maqaa sagantaa keenya sitti maati? Ishii nama jaalattu hin qabdu gama keetiin? Hin qabu? Nama dhii jirti bar namni si jaalattu wayii? Hin qabdu? Ayyee dubbisiin ayyee eenyu reen nama dhii jiru dubbisuu dandeessaa dubbisiin? Dubbisiin nama dhii jirti mucayyoo wayii? Obse tara gagga ishii miira keessaa bahe wallaahi akka kanatti aartanii of hin buusina. Wallaahi akkana taanaan sin hin dawwalu okay? Ofitti amamna qabaadhaa konfidensiidhaan jiraadhaa dhugaa rabbi sanittiin. Kan aartan taanaan kuni jireenya miti bahe ta'e akka kana taanaan sin hin dawwalu wallaahi. Miira keessa galtanii waan biraa gootan taanaan dabbara. Silaazi miira keessa baa abboo hin beeku naan hin beekudha kanaaf jireenya kee jalqabe of ta'e jiraadhu. Dhageessee? Obse miira keessaa bahe dhugaa rabbi. Ani sin hin dawwalu ofitti amanamummaa qabaadha koottaa. Dhageessanii? Baruun keessanuu waan tokko by the way. Yerootii serga lakkoofsa irrachuu Meeratti leerga. Warra keessa WhatsApp ni anchi lamataa. WhatsApp kan kennitaa. Yoom kenna achirra. Ta'uu bareedu kan. Maqaan kee giftuma? Maqaa keetiin? Mabruuk kaadha maqaa.
Sodaadheetii mitani joo. Nu walaan qabu kaashuma waamaas jala dhufee daddafee maqaa eenyuun qoruu dhufee ilaaluu dhufa sinii galee maquma isheen naa waamu osoo nama biraa qabaatee dhageessanii. Kanaaf ani malee ani sodaadhafi miti. Mabruu kadhaa maqaan kee? Maqaan isaa? Tawakkal. Tawakkal maqaan isaa. Tawakkal? Meerii maqaa akkaawuntii isaanii wajjin na argi. Tawakkal. Eshi. Maaliif qoruu barbaade jaalallee kee? Ishakkita moo akkas jaalatu ilaaluudhaaf? Laa akkuma na jaalatu baruuf malee hin shakku garuu. Yaa noonu biyya namaa jiru amanamu. Dhalattuu eessatti? Dhalattuu eessatti? Harargee. Eshi. Dhumarreen dubbista okee si waamu baates aarteen buutu. Okay. Eshi. Mayitii qabadhu. Guys, taap godha. Wallahi komentiin hidha taap godha. Komentii keessan hidha. Akkasin komentii barreessin. Tukkuratiin keessan komentii irra jira. Recordii godhadhaa, okay? San booda meeshin goota warri viidiyoo boosatan illee bakka sannattanii meeshin. Dhugaa jirtu amma dubbiin. Inkaasu lubboo. Carra qabeessa immoo jalaa ba'eera. Kayyaa ammas malee biyya ala gaafa biraanshaa galatamu ulfaadha shi. Ayyee. Asuu. Okay. Nama galchaa nama lakkoofsa argata. Koodii dhiisaa lakkoofsuma duwwaa na argaa. Eshi asuu maqaa jaalallee keetii natti. Hawwattuu. Asuudhaan an jiru asuudha. Asuu maqaa jaalallee keetii hawwattuudha? Okay, Oli. Maqaan keenya? La. Oli. Oli maqaan kee moo? Kan kee? La, kan koo asuudhuma jedhe. Asteer, rakkoon qabu. Asteer? Asteer bichaadhaan si beekaa? Eeksa. Okay, dhalattuu eessatti? Bareedduu doon gaaffii sirraan xumurii meetiitti hin kaatin. Dhalattuu eessatti? Asuu. Jedhee bara. Eessa? Walisoo siin jedhe nageessu. Walisoo. Sagaleen kan jiru farda. Eshi maaliif qoruu barbaadde jaalallee kee? Shakkiteeti moo? Yoo Bitisumuma jedhee. eshi waan siin jedhu. Miidiyaan fayyadama? Ay fayyadamu. Eshi meetii godhadha. Garuu Macarrashaa sunaan hin dubbisu. irraan dubbistaan? Macarrashaa irraan dubbistaan? Seenaan dubbisu. Yoo hin dubbisne hin dawwalu. Yoo hin dubbisne hin dawwalu. Leesh. Hin dawwalu nama hin dubbisne hin dawwalu kana booda. Nama dubbisuu Qaama moo danda'u. dubbisuun. Yaa macarrashaa irra si filate si Ayyaana filachuu. dubbisaa yeroo. Ayyaana dubbisaa. Of dhoksitanii hin danda'amu. Viidiyoon ol ba'a waan ta'eef of dhoksiteetis hin ta'u. Okay. የደውሉላቸው ደንበኛ Narratti cufe tarii jala jiraachuun oolu. Narratti maal dhufe? Deebisi. Gas taap godhaa koppii. የደውሉላቸው Cufee jira ammallee. Azzala jira. Azzala jira bareeddu ishee waddamin. Narratti cufeera. Wallaahi jira. Narratti ol lama cufe. Eshi. Laala hin jiru godhu. Jira. Eshi. Eshi. Mabruuka. Ani eenyutu akkaawuntiin? Kana dawwaleen ture isaa? Okay. Eshi. Safeddiina eenyuti joo? Hawwattuu jannata? Yeah. Maqaa sanatti hin bareedduu. Maqaa sadii argadheen jira. Maqaan keetis asirra jira. Kanumaan si waamaa? La hawwii yookaan hawwaa. Dhalattuu eessateeti? Ani wallagga. Maaliif qoruu barbaadde? Shakkita moo amma jaalattu baruu barbaaddetu? La hin shakku. Anuma na jaalatu baruuf. Macarrashaa irratti hin dubbista, okay? Miidiyaan fayyadamaa? Hin fayyadama garuu torbee kana irra hin jiru. Online hin jiru. Macarrashaa irratti hin dubbista? Ishi. Yes, copy linkii godha. Copy linkii nama goone hin galchin meemi. Copy linkaa godhan jalqaba.
In caso bareedo. Okay. Wanti eessa jirti mee lakkoofsa tokko barreessi. In caso okay. Kaffariyaa eenyu bira jira lakkoofsi meerii bira? Yes, ergee Fariyaa. Maqaa ishee akaawuntii asiitirraa naa ergishii maqaa ishee asiitirraa meerii maqaa ishee feekii maqaa ishee akaawuntii. Maqaa keessa wajjin naa barreessa kaan koppii godhee mirgaa'u. Maqaa keessan akaawuntii asirraa tiktok keessaniitiin ergaa. Fariyaa jaalalli kee mubaarakii? Mubarak. Mubaarak musammaa akkas ta'e ijoo. La. Mubaarak musammaa fi miti baay'ee nama biraan. Mubaarak musammaa seetanii rikoordii gootanii mubaarak fattanamaa jirta achitti kaadha akka hin jenneen. Allah, mana tenagaan kau dua mubarak achitti kaadha fattanamaa jirta akka hin jenneen jedhee tananii wallaalaa jiru. Eshi. Ende? Eshi. Saudi dah sah? Ya. Ani mesti saya boleh kan? Eshi. Mubarak kan nama antara. Ana dura mukorteettu itti miti bareeddu. Fariyaa. Ani bira deemtee bar. Oke, maqaa isaa natti. Mubarak. Azananii jennaan kaleessa na bira deemte. Maqaan kee hoo? Faaxima yookiin Fariyaa. Miidiyaan fayyadamaa? Daaraan kun ni fayyadama. Kaleessa abdiin gadda tiktok. Dhalattoo eessatati? Barsiisa buri. Miidiyaa sammuna kanarra deemaa jiru argina inni. Haa hin argine irra turre. Maaliif fattana barbaadde shakkiteeti moo jaalaluma isaa baruufi? Jaalaluma isaa baruufi shakkite. Ishee wanti godhate. Macarrashaa irraan dubbista okkee? Guys, taap godha. Taap godha guys. Wallahi komentii keessan hin cufaani. Komentii waan cufe malee hin taane ibsaa. Komentiin cufa. Hojjichaan jirta waan ta'eef komentii waan cufe harka keessa sassaabbattanii hojii biraan gootan komentii waan cufe taap bichaa irra teessan. Taap koppii linkii irra teessan jechuudha. Nama lakkoofsa ni erge galchaa galtee. Sheekni waan bu'eesi. Nojjetu bareeddu lakkoofsa. Okay, Monet. Lakkoofsa keenyu bira jira lubbu. Jeekatti ergeen ture duraan akkaawuntii biraatiin bakka Dubaay dawalaan jirtu miti adamma. Dubaan dawwala. Fariyaan kan eenyuti? Kan lakkoofsa fariyaa. Isi fooloo naa deebisu. Walbaatti naa deebisu ishee yeroo biraa sitti barreessa deebisatti barreessuu hin danda'u sitti illee barreessin ture. Fariyaa. Wayyee. Ishee amma dawwalle miti kan ka'e? Hin dawwalle. Najaata nagalche meemeeri. Barreessa dhiinta. Maqaa isaa natti himi bareeddoo. Yemmuu. Maqaa isaa. Mubaarak hin jenneere. Isa amma dawwalle bara hojjechuu dide inni. Eshi bakka eshi. Kaasuu dide. Bakki. Ishee. Obsaa. Kan jaalalleen obsaa as keessa jira? Naafidha? Naafi? Isii kana natti fakkaate. Qottayyee. Saudii jiramti? Saudii jira? Naafi Saudii jira jaalalleen kee? Ya? Miriam fayyadamu? Hah? Ya? Siapa keren jiru dalam lubuknya kamu? Sama nak siapa karen jiru nargi nih media ada maju. Eh,
Ada benda Saudi pun mati di sini. Ada barang. Ingkas berada. Terus saya ada sen. Ingkas. Samira ingkas. Isu baik kancing kami wajar berkat ini kelas. Ya tuh. Hah? galatoomii. Okay, ya. Eesh. Kan eenyu tan amma ergite oo maqaa wajjin ergi sheeku. Ka kennuuti. Kan ammaatiin kan dura ergite kan ishee Samiiratti taante ergite. Ka intina ka buhaarsituuti. Buhaarsituu. Gubbaan biraan jirtu. Buhaarsituu maqaa isaa natti hin bareeddu. Buhaarsituu. Buhaarsituudha isaa. Farhaan. Eenyu jettu? Hello? Musa. Qoy keetii miti kennaa absime. Buhaartuu dafree isaatiin kan bareeddu yeroo hin qabnu nuti. Buhaartuu. Ayya kan nama biraa natti kenna. Tan nama biraa ergi nama hin dubbanne as gubbaarratti isaatiin qabnu nuti okkee. Araarsa ishiin jedhamtu jirti. Asliin tuni ishiin qorsa hin dhufne bar maaliif galchite nama qoru? Jaarsan qabdu meeti? Nama qoruu miti isheen. Okay. Araarsa na jala hin jiru bar. Araarsoon eessame irra eenyu galchiteeti? Kiyyaa ishee maqaa isaati erge. Maqaa warra akkaawuntii wajjin naa ergiin siin jedhu isheen. Kiyya urjiidha tayyib. Kaisii urjii jedhi. Maqaa isaatiin maqaa Isaa araarsa. ishee wajjin naa erga akkana sirratti argee Kaisaa araarsaadha kiyya urjiidha. Yaa. Miidiyaan fayyadamaa TikTok. Bareeddu. Damti. Wayyi. Amma as jala hin jiru. Boca jira mul'atu sirraa Amma as jala hin qabadhu. jiru. Hin jiru. Abbaa manaa keeti moo jaalallee keeti? Jaalalleedha ishee. Urjii macarashaa irra hin dubbiste okay? Dhageessee? Alaabsa. Copy link share godha guys. Tap copy link share. Tap copy link share. Hello? Halo? Akkam nagaadha? Nama fayyaa alhamdulillah. Nama nagaa taate. Ani kanas si dawwalaa jiru qormaata jaalalaati. Sagantaa qormaata jaalalaati irraan si dawwalaa jira. Nama si jaalatu nama addiitti argama. Ayyamamaa yoo taate gaaffii xiqqoo si gaafadha. Ayyamamaa yoo taate gaaffii xiqqoo si gaafadha. Ani sagantaa qormaata jaalalaati irraan si dawwalaa jira. Istaadiyoo qabdanii Maal jechuu qabdanii? istaadiyoo qabdanii jedhe xaabiyaa qabdanii kan irraa dabarsitan. Yaa. Ayyamamaadha. Wanta gaafachuu barbaadde. Nama si jaalatu na bukkeetti argama. Ati gama keetiin nama jaalatu ni qabda? Nama jaalattu. Nama jaalattu waan nama eeggoo. Nan qaba. Okay, maqaa ishii naaf dhahi. Maal gootanii maqaa ishee? Na bira jirti waan taateef maqaa ishee akka ishiin maqaa ishee akka dhooftu barbaadde waan ta'eef maqaa ishee dhahiitiin ni dubbista. Maqaa nama akkanatti irratti warraan bareeda. Na bira jirti barka. Dubbisuu dandeessa macarrashaa irratti maqaa ishee dhahiitiin. Nama maqaa ishee akka namni dhaqamu barbaada. Nama biraa qabdamoo? Akkas osoo hin taane. Araarsa dhabde na bira jirti siin jedha bar. Maqaa ishee akka dhooftu barbaadde waan ta'eef maqaa ishee dhahiitii san booda ni dubbista. Araarsa seegaa irraa bargaa.
Seega jirra. Akkuma maqaa ishee natti himee sin jedha seega guddifte isheen illee. Araasa. Hello. Ma ada sila? Okay. Guys, copy link share goda. Sorry. Subscribing. Warri lakkoofsa ergattan sinin galchachu. Warri lakkoofsa ergattan sinin galcha. Warri lakkoofsa sheegatte ergattan. Sheegatte warri ergattan. Amma irraa fuudhatti ittiin dawwala. Sorry. Cufatee jira bilbila. Kennoo. Kennoo. Eeti bakka ishi. Kuni baay'ee qaba hoggana shakkii dubbu. Fattani okay? Salphaatti bira. Yaa wallah. Amma takka kamtu bira jira laata hoggana gaaffii of keessa galchee jira. Tamtu bira dhaqee jira laata. Tamtu bira jira laata hoggana. Okay. Shi bootanuu gaddisayyee. Shi warri sheekatti lakkoofsa argattan lakkoofsa tokko barreessaa. Warri ergina. push godhaa waa darbaa seenaa guys. Ababa. Member mana ta'a. Lakkoofsa ergeera kaanaani. Tokkichuma ergite yaa kanaani an biraa ergamis. Ayyee godha. Kanaani maqaan keenya. Kanaani maqaan keenya ergadde jedhaatu sinan galcha okay? Lakkoofsa warri karaa keessatti sheegaa. Monetii no monet. Ergeen jira beekanii akkaawuntii sooretti kan jedhu ergeen jira keessatti. Sooretti alaa yoo waan jiru nama. Haani maqaan keenya bareeddu. Follow godhi dura mala. Dhugaa ergeen jira sooretti. Maqaan isaa. Maqaan isaa. Safaratu gurraacha jedhanii ani gamoo waan jedhaa. Maqaa isaa abbo warri baasif. Gammeedha. Gammee bakka kana. Miidiyaan fayyadama miti. Amma laayiviin jiru as nu jala. Guyyaa sadii dura irraa bee miidiyaa irraa. Guyyaa sadii dura irraa bee amma maal argina. Innati qoruu barbaadde fi shakkii irraa qabdamu yaaduma ammas jaalatu baruu dafe. Shakkii baay'ee irraa qaba. Yoo jaalala keessa kanaa ibsuun barbaada jettee shakkii irraa hin qabu. Ni dubbista macarrashaa irratti. Nan dubbisa rakkoo qabu. Osi waames nama biraa waames. Okay guys, copy link share goda. በ2018 ስለ ሰው መጨነቄን ትቼ ስለ ለውጥ ማሰብ ጀምራለሁ። ህይወቴ ላይ ለውጥ ለማያመጡ ነገሮች ጊዜንም ሆነ ጉልበቴ ማባከን አልፈልግም። እስካሁን ባከንኳቸው ዘመናት ቆጭተውኛል። አይሳካለትም፣ የትም አይደርስም ያሉኝ ሰዎች ካሰብኩበት ደርሼ ማሳየት እፈልጋለሁ።